Aadaa fi waan babbareedaa hunda isaa waliin haa nyaannu waliin haa yaadannu isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Asham harka fuuni Oromoo koo guutuu jirra jirtu isiniin jedha. Meeqa keessantu qixxaa yaadata? Tartiiba qixxaa heddullee beekuu yoo baadhee isin yaadachiisuuf isin bohaarsuuf chaalenjiidha. Tokkoffaa irratti qoraan qopheeffadhee qoraan falaxuun beekuu yookiin ammoo tuyyuu hin beeku akkasii jechuun hin barbaachisu haga danda'u falaxee jechuun natti isin kolfinaa hin beeytu jettanii irraa Quncifadhee falaxullee yoo baadhee qopheeffadhee mee tokkoffaa irratti tartiiban namoonni ammoo tuyyuu qixxaa akkamitti akka godhan qixxaa waan jabaa tahee viidiyoo hojjetta jechuun keessaan hin oolu aadaa keenya kan ittiin guddanne akkasuma ammoo tuyyuu yeroo hedduu nyaannee godhannee gunuu godhanii ittiin guddanne waan taheef erga qoraan caccabsadhee geessee ibidda qabsiifadhee ibidda ammoo tuyyuu ani midijjaa irratti jechuun lafatti lafti rooba waan taheef jecha waan nadhibuuf midijjaa irra qabsiifadhee booda sanii ammoo tuyyuu saanii kiyya durallee dhiqee garuu viidiyoo jecha keessa lolla'ee sooqiddatti godhe bakka kanatti jechuudha. Sooqidda ani irra caalaa harcee gubbaaf fayyadama garuu ammoo viidiyoo duraanii jechuudha akka duraanii sanitti fakkeessuuf jecha sooqidda bishaanii godhee booddee sanii ammoo harcee gingilchee booda sanii harcee miciqee yookiin ammoo tuyyuu bukeesse namoonni loqoda afaan Oromoo jechuudha. Fakkeenyaaf Arsii keessattuyyuu gara Diidaa akkasuma Baalee fi Gadab akkaataa waamanii qooshaa ka jedhu jira, miciqaa ka jedhu jira, bukoo ka jedhu jira, lixii ka jedhu jira jechuudha. Kana hunda eessaatti akkami beeyta wanaan jettanii Oromoon tokko keessattuu Arsiin jechuudha. Kanaaf hundiyyuu Oromoon bakka feetaniyyuu taha kallattii kamuu taha Oromoos tahuu baadhaa saba barbaadan namoonni afaan kana dhageettan yookiin waan an haasa'u kana beeytan hundi keessanuyyuu Komentii yaada bareedaa babarreessaa ittiin bobbohaaraa mee qixxaa jechuudha. Qixxaan har'a godhaa jiru ka qamadii odoon ta'in dhugaa rabbii dubbachuuf ka garbuutii jechuudha. Haqiiqatan yoo dhugaa naa himi jettan jalqabaafanii akkaataa guutuun jechuudha. Goommanallee irratti hojjedhe akkasuma immoo bunallee irratti danfisee hojjechuu fi buna makaraajii nu jalaa gubdaa ibiddarra jedhanii na dhoorganii. Sababa saniif jecha buna dhiise garuu ammoo yaadni dhufe qixxaa garbuu waan ta'eef jecha yaada jijjiiree garbuu biiraadha akka qamadiitii hedduu bareedaadha akkasuma baay'ee nama sukkuumamaa ni dirra kennataa hedduu natti tolee mee isinummaan Oromoo kiyya guutuu dhugaa rabbii jechuun viidiyoo ani hojjedhu yoo jaalattan yoo isin gammachiise komentii yaada babbareedaa akkasuma mootuyyuu viidiyoo kiyya laayik godhuun na gammachiisaa isiniin jedha. Itti aansu namootuyyuu viidiyoo dheengaddaa buddeenaa jalatti namoonni hundi yaada adda addaa kennatanii maaliif jennaaniin sibiila isaa san jechuu ka aara baasu san wanni ani ittiin godhinii fi tokkoffaa irratti bakki ani eelee kaayadhe mijataa miti haga haala mijeessuu fi lafti rooba waan taheef akka roobni tuu'inee fi inni sun ammoo aarri isaa sun waan meeshaa ol dhaqqabee balleessuuf jecha irraa baase lammaffaa irratti ammoo tuyyuu namoonni hedduun irra caalan keessan eelee sileessoon illee hin beeku akkanuma jettanii hedduu yaada kiyya naa hubattanii sababa saniif jecha anuyyuu xiyyeeffadhe warra beekuu fi miti kan beekullee ni yaadata. Kan beeynellee ni barata ajaa'iba ammoo waa'ee eelee sanirratti yoo isinitti hime qixxaa asii godhaa jira. Dhugaa dubbachuuf ammoo qixxaa harkarra godhu waan hin beeyne fi ani wayumarratti godhee ka'ee garuu viidiyoof jecha dirqame viidiyoo kana ni hojjannaa salphaa odoon ta'in akkana yoo ilaalan salphaa fakkaataa hedduu chaalenjii qabaa hedduu ulfaataa bakka maaluma isinitti himuu danda'are hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isin qaqqaaliin kiyya naa hubattan jedhee yaada ergasii ibidda duraa qabsiifadhee jira. Eelillee ammoo dhugaa dubbachuuf jireenya waan reef jalqabeef jecha asuma irratti sileessee qixxama kanaan viidiyoo kanaan erga haala kanaan ibiddi qabatee jedhee qixxaa kiyya qixxaa furii godhee ati booda ammoo tuyyuu isin viidiyoo kana qofa laaltanii ittiin gammaduu ittiin bohaaruu ni dandeettanii. Aadaa keenya ittiin guddannee itti argitanii barannee inni yaannanii hawwinaanii araannaa isiniin jechuu barbaade ka qixxaa boqqollootu jira akkasuma immoo as ibiddanna jalaa dhaame namoonni hedduun lixii miciquuf sukkuumuu maal jechuu isa sodaataa jirtanii nama sodaachisu anuu dhugaa rabbii dura akkasumatti yaaddayaa sodaataa ture wanni tokko itti bu'anii yoo dalagan wanni nama sodaachisu hin jiru jechuu barbaadeeti kunoo ibiddayyoo akkanatti mash godhee isinii dalagaa jira rakkoon qabu wal barsiifna waan hin beeyne hunda jechuu waan na ulfaate isinitti ulfaata jedhe inshaallahu ta'ala fedhii rabbii tokkichaatiin viidiyoo isiniif godha isiniif hojjedha rabbiin tokkicha akkana gargaaru du'aayinaa kadhataa akkasuma
ammotu yoo isin commentiin yaada babbareedaa na barreessuun video kiyya like gochuun hiriyoota keessanii share gochuun akka anillee gammadu jechuu hojjadhee dadhabe yoo videoon sun hin laallamne bu'aa naaf hin qabu maaliif jennaanin amma video gaafa challenge rooba keessatti rooba qobee hiqadqee tokko torbaanii ol na dhukkube jechuu sababa san maatiin kiyya hedduu gurraachatti razaan maal taate ka jettan achirraa akka ka'e dhugaa rabbii isinitti himaa qaamni marti na shifinii na'ee bakka akkami isinii himuu danda'a akka hassasiyaa yookiin alaarjiikii natti infekshinii jechuudha tokkoffaa nu rooba waggaa meeqa hin argine rooba keessa deemee qabbanaa wal makee waan ta'eef jecha viidiyoon sun kuma qofaan na laallame laayikiin qabu koomantiin qabu akkasi dadhabdanii jechuudha garuu dhukkubbiin torbaanni ol guyyaa 10 na dhukkubee qaamni maanna jedhee mana yaalaa dhaqee birrii meeqa jechuu baase dhugaa rabbii dubbachuuf jecha kanaafi video tokko irra dadhabanii videoon keessattuu aadaa hin dalagoo jedhe nama magaalaa jiraatuuf hedduu ulfaata wallahi laadiin dhugama isinitti himaa jira eelee tana jechuudha bitee video qofaaf itti yaadee bite jechuudha dhugama rabbii isinitti hima hin ulfaata jechuun hin jireenya kana hin jiraanne jireenya nu jiraanne jireenya biyya ambaati namaa hojjannee jiraanne akkasitti qopheessinee ammoo gaa'elli ka ijaaranne gaa'ela biyya ambaati hunduyyuu jechuudha namoonni qabda yoo jiraattan gaa'ela ni beeytani kanaaf wanni hundi challenge waan ta'eef jecha video hojjechuuf waan hedduu an dandamee videolee kanneen video aadaa jechuudha fakkaachuu baatullee fakkeessee kan yaalii godhaa jiru isin gammachiisuuf maatii kiyya ittiin haa bohaartaniif waan magaalaa iddoo bashannanaa jechuudha ni argitan ija keessaniin hawwiin qabdanii baadiyoolee isin agarsiisuu barbaada hawwii kiyya tokkasi garuu ammootu humni kiyyas yeroon kiyyas achinaa ga'uu dadhabee sababa kanaaf asumaan of kolchaa jedha mee akkami qixxaa dagadhemoo hin dagannee isiniin jedha namoonni dagattanillee asumaa yaadadha bishaanii fi soogidda bichaadha wanni inni miiciqamuun yookiin sukkuumamuu yookiin qophaa'uu lixiin isaa jechuudha achi booda ammoo namoonni eelee faraarra godhanamu ka boqqolloo inshallah sanillee uf dura jechuu hunda dhawaatan godhee isinuma agarsiisa kanaaf komentii eelee buddeena irratti naaf galatoomaa na jajjabeessuuf yaada keessan naaf qooduuf anillee teessanii isiniif qoodaa isinis kiyya isinin jedha oromoo kiyya guutu viidiyoo kiyya namoonni ilaaltan akkasuma immoo namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan hundi keessanuu jechuudha bar viidiyoo meeshaa caalaa kanatu siin bohaarsaa kanaa yaada baatanii yoo namnummaan takka lama galgala guyyaa dalagaa arabaa aaraa oolee galgalallee haratti baafattan jedhee viidiyoo kana itti yaadee jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf isinii qopheessee gadi isinii dhiisa malee viidiyoo meeshaallee waraabee gadi isinii dhiisuu ni danda'a viidiyoo meeshaa guyyarraa waan bituuf guyyarraa waan fe'u ka gabayaa ka karaa kaafteeriyaa yeroo dhaynu dhugaa dubbachuuf jechuu haga barbaade namni dhabee jechuu namni waa hojjetu waa walii gadi malu shaayii fi argitanii juusii namni hin dhugne hin jiru eddoo akkasii sanillee gadi isinii dhiisuu ni danda'a garuu an akkas osoo hin tahini isin oromoo kiyya kana bohaarsee mee naa bashannantanii mee biyya aadaa biyyaa yaadattanii asi qixxaa wacaa jira bakka kana qixxaan sagalee ni qabaayyu ture garuu ammoo kaameramaanii kiyya wajjin waan haasahaa jirruu fi sababa sanii fi haasaha bakka jechuun mana keessaa kamaatii waan haasahaa jirruuf saniif irraa balleesse asumaan hundi keessanuu jechuudha namoonni meeshaa ajajachuu barbaadanillee lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 97815 72 WhatsApp Telegram illee argachuu dandeettanii meeshaaleen nagaafattan ammoo meeshaa isin barbaadan hundaayyuu bitachuu ni dandeettanii yaa obboleeyyan kee shamarran biyya arabaa jirtan mee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufa inshallah ta'ala uf yaadadha uf mataa keessan jechuudha namaaf tahuu caalaa mee ufiif taha isiniin jedha erga qixxaa godhee bocee geessee ammootuyyuu caccabsaa dura akkuma isiniin jedhe yaada biraa qabadhee dhufe yaadni sun naa milkaa'uu dideenaan hin garbuudha caccabsaa maangoone jedhee caccabsaa akkuma aadaa keenyatitti cak godhee harkumaan caccabsee mee haga xumuraatitti walumaan qopheessinee ufumaa kennaa waliin nyaannee waliin dhuune ittiin haa bohaarru isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha viidiyoo kiyya dogoggora qabu ammoo yaada keessan naaf qoodaa jajjabina naaf hawwitanillee koomantii na jajjabeessaa hiriyoota keessanillee sheer godhaa akkasuma immoo ijoolleen mana arabaa dalaydan guyyaa dadhabbiirra ooltan galgala ittiin bohaara aarii madaamii itti bahaa qixxaa biyya keessanii laala ittiin babbashannana isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee viidiyoo waa'ee ufaa barruu ufaa beeynu uf yaadadha shamarran biyya arabaa jedhu inshallah wa ta'ala qabadhee haga isinii dhufutti hangasitti viidiyoo makanaan bobbohaara dhadhaa kiyya erga barbaree itti godhadhee dhadhaa ammootu itti godhataa jira osoo jennu ammoo dhadhaan itti na jalaa baay'ate
osoo qixxaa garbuuti sirrii dhuga odoo jedhu itti baay'isee isiniin jedha sila sanirra hir'isuu qaba. Haduratti godhe hin geenne jedhee itti dabalee kanaaf isin jaaladha isin kabaja qomoodhaan koo warroonni amantii biraa qabdanillee hundi keessa warri sagalee kiyya kana dhageettan naaf galatooma naaf jiraadha amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin ani teessan dhugaa rabbi dubbachuuf teessan Oromoo ani dhugaadha Arsii irraa dhaladhee Arsii irraa guddadhee garuu ammoo teessanuma hundaa isiniin jechuu barbaade warroonni amantii biraa qabdanillee nama argitee guddatee bakka guddaa gahee waan guddaadhaan isin gammachiisee isinillee ammoo narraa gammadanii narraa fayyadamtan rabbii nallee haa godhu du'aayi naa godhata naa kadhata asumaan ammoo tuyyuu viidiyoo kiyya share like godha warri haaraya qofti taatan subscribe godha Facebook kiyyallee dhayxanii haad godhuu hin dandeettanii isiniin jedha nagaatti fayyaan faaya Oromoo koo haa nyaannu haa dhuynu.